Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu isin jecha daawwattoota kabajamtoota daawwattoota keenya arraantana firoo maal qabattee dhuftee jechuun keessa noolan waniin ani arraantana qabatee dhufee gocha soqonneessaa jechuudha. Ibsaan Ramadaan maal godhee waan jaamu jechuudha. Ilmi namaa gocha akkasii namatti hin raawwatu nama lubbuudhaan jiru jechuudha. Nama miti beelladaa akkasitti gocha akkasii irratti raawwatamu jechuudha. Yeroo dabre ani faayidaa biree jechuudha. Faayidaadhaan akka nama takkaatti sibiraan dhaabbadhaa akka obboliititti isillee akkasumatti yeroo dabree dureeniif natumtee maal na godhuu turte jechuudha. Sanuu bee irraanfadhee ani maaliif ilma namaati garuu waan isin na goote hin irraanfanne maaliif jechuudha nama takka abbaan fedhe waan fedhe yoo si godhellee jechuudha hammeenya fedhe yoo sirra yaade yoo namni san jechuun waan wajjin dabarsan irraanfatee hammeenya fedhe sirra yaade jechuudha. Bakka ati namni san yoo rakkatee bakka agartee sittiin tolu maaliif yoo itti ilma namaa waan ta'eef waan wajjin dabarsan qoonqoo wajjin tokko nyaatan san jechuudha irraanfattee waan namni san si godhe jechuudha waan namni san akka fedhe yoo si godhe toltuu yaaduu fi qabde jechuudha waan sana jaa'ameefin keessin akkasii natumti san hunda irraanfadhee jechuudha deemee sibiraan dhaabbate jiini ture jechuudha faayidaa san booda jechuudha bakka akkasumatti bira dhaabbachuutiin jira jechuudha akka nama takkaatti ibsaan ammoo sababa faayizaatiin jechuudha faayizaa nama fakkeenyaa fi dhalaadhaa bakka biyya namaa tana keessa dhalaan gabbaatee karaarra deemuu ala buluun hin jirtu waan ta'eef deemtee jechuudha Ramadaan bira deetee Ramadaan bira yeroo deetu achitti jechuudha ibsaan mana isii deetee deemtee naani mana isaa deetee yoo deemtu maal rakkoo qabu mana isaa deetee deemtee naan achi dhaqee Ramadaan isaa fi sa'aat mucaa madure jechuudha isaa fi ibsaan kaansanii wallolaa saayiba ta'anii jechuudha sooressaa fa'aa itti tumu turan jechuudha. Isaan suni deebi'ee wajjin jechuudha firoodhaa anis jaalarraa qabu waan ta'eef dureen jechuudha. Firoodhaa akkana godhu jiru maal jee waa namni waa namaa hin dhabamu beekte waa hedduutti himee jechuudha. Fuudhee deemee Ramadaan bira geesse bakka isin achi faayidaan jechuudha maaliif akka nama takkaatti namni abbaan fedhee wal bira dhaabbata rakkoo isaa walitti hin eegu waan ta'eef jechuudha biyya namaa keessa jira. Dhaqee laalee jechuudha kalaas waan jiru tokko godhee fi akka malee walumaa geessee ture. San booda immoo mana isaa uffata qayyarattee kalaas uffata irraa jireenya kaatee kurte. San booda achi dhaqee inni jechuudha Ramadaan cafaqee namni keefitti ilma namaa takka akkasii cafaqee haala soqonneessaa gocha akkasiitiin nama akkas godha jechuudha. Dhaqanii isaaf isaati ibsaa cafaqanii ibsaa fi isaati jechuudha. Ramadaan cafaqanii akka namni nama hin goone godhanii achi keessatti dhiisanii jechuudha deemanii dawwalanii deemaatii deemitii mucaa keessan akkuma geeffadhaadhaa jaaniin jechuudha. San booda namni nuti hime yeroo dheeru mucaan cafaqamee dhiiga bicha deebi'ee achiira akki buna akkuma geessee jechuudha. Garuu rakkoo hin qabu maal ni beektaa? Akkasitti cafaqanii jechuudha mee isaan ilma namaa tokko namni abbaan fedhe jechuudha kan namni ol sodaatu hin jiru. Sadarra dhaabbatee firoon amma duraas gocha akka malee na godhee ture maarreedha. Saniifuu kanaaf ammas kanaan naadii bee dhiifnaanii maal jechuu ture. Maal boo san osoo taatee ani maaliif fi faayidaan ilmoo duraa qabdan jechuu fi ani kaniin laalee jechuu isin jidduu akka nama takkaatti dhaqee waa godhee fi bakka agartee akkuma hundas geessee wanti jee isiinuu akka keetii kana garaasitti hin jabaanne jechuudha. Maaliif yoo ta'e yeroo viidiyoo keessatti yoo ta'etullee ibsaa akka agartee miti hammeenya kan hin feetu jechuudha. Ati san hundi irraanfattee firoota kana godhu jira maal jettee nama bira dhaabbatullee isiin tun gabbaatee shaarra deemte sa'aatii xiqqishoo takkas ni sheenoita jechuudha. Maaliif yoo jibbitee akkaan jibbitellee ni sheenoita. Sanirratti jechuudha firoota akkana godhu jira maal jettanii na duubaa deemtanii haasofitanii siifisaadha. Wanta kana godhu hundeessan abbaan fedhee jechuudha nama akka feetee guurrattee dhuftes siigaltee deemtanii haasofuu jirtan. Meeta akkasii joortotaa akkamiitota keenya viidiyoo isaan Ramadaan tumasan mee walumaan haalaallu jechuudha viidiyoo isaan akka itti cafaqan lafaan turaadhaa viidiyoo laalaan isin hin jaa. Awal bicara anak jadi nak karena tu boleh betul kan? Awal bisa jadi satu orang apa negara negara sebelah. Asal negara negara itu jadi apa itu itu ban. Batasan ini enggak. Ini je. Awal bisa. Betul. Bro, awal bicara tu. Betul ini kau macam ya, tak. Film dah je. Ni meja. Betul. Harga tu dah sana macam mana? Iya.
tadi mau ini yang mentok kalau punya jazz udah telepon ya lapu tenang Bagaimana? Telepon dia mau tuh tuh mana telepon. Wah mana kan jam telepon dia. nama ya mata nama ngerti yang sentuh mana kamu juga kan akan ada berana jazz apa yang kita jadi selalu punya bahasa beli nama mereka jadi tapi titin berana sejalan Bas dulu kita saya ada gede. kalau bu aman kan ya lama jadi berbatasan sambasu himbas tangan udah biar Amore bunas ragu jurami. Taakasii jechuudha hordoftoota keenya akkuma viidiyoo laatan kunuuti kan jechuun mucaa mana dhaqanii akkanatti cafaqanii tumanii irra deemanii jechuun nama takka akkana namni ilmi namaa takka nama miti booyyee akkanatti tume jechuun dhaqanii akkasii tumanii mucaa deebi'anii ammas gizii dhaadatan firoodhaatu kana hunda godhee firoon dhaatu deebi'ee itti jira akkana jee maal jaanii waliin deemanii haasoo jiran jechuudha. Jechuun kun sodaa miti namni tokko nama sodaa fi miti jechuudha. Sodaa teessan hin qabu garuutu maali beektaa jaartii teetii ibsa akka fedhe yoo ta'e illee jechuudha. Hammeenya biraatiif akkas godhii akkana ta'e jechuudhaaf ani isii cinaa deemutti hin jiru jechuudha. Maaliif yoo ta'e yoo kan fagaate jechuudha yoo akkaan jibbitellee dhugaan siimaa obboleessa yaa. Jechuun sirra biyya keessa gorsutti hin jiru dhageessiif hin himaati. Saat sejala dimi saat maaliif ni beektaa bakka fursaa harkate maaliif yoo sejala deemu firoo akkana goonaa maal jee sitti lola kana sitti hambeessu deema maaliif amma iyyee gizee akka jettee ati isa waa'ee isaa furtee deemtee jechuudha faayidaas walis anaas walumaan barbaaddu kun jechuun fitti hambeessu jechuudha maaliif ani yoo feetee jala isii akkana maarree firootu godna gorsu jira maal tumtee akka feete gootee isii irra deemte jaartitee tasanii nu galchuu jechuudha. Saayiroo si jala deemee si wajjin akkana jiru jaalalateetii miti. San keessa inni fursaa akkaataa ittiin haala kamiin na harkatu barbaadu jira jechuudha. Simarraa achi biyya kophaatti akkanaa ji'ee natti haa dhufu malee sababa keetiin dhufee na barbaaduu qabu jechuudha. Maaliif yoo ta'e sababa keetiin yoo kanii fi inni waa ta'e sababa keetii jaama. Maaliif yoo kaammoo waan godhu ta'e sababa keetii jaama. Sirraa achi biyya kophaatti yoo na dhufe saa dhuga firraa hin dhorkan akka fedhete jechuudha. Ammoo isin si wajjin deemee akkas ta'u jechuun fursaa harkatee siif waa takka yaadne jechuudha. Maaliif yoo ta'e siif akkatti waa yaadiin buchii ta'e keessaayiiti mataan dhaabachuu jira jechuudha. Kophee warafaatiin firraa achi ilaali. Akka isin walitti hin deebinillee kagodhu jiru sa'a jechuudha. Maaliif yoo ta'e dhaqee akkanaa jeesitti himu jira. Kun jechuun haasawaa namaa dhageessee haadha mana keetiin miidhuun faayidaa takka isin qabdu. Gaafa isin tumantee maal jechuunis yoo ka jibbita ilmaan isin jidduu jira ilmaan qabdan isin. Please maali ni beektaa sodaateetii miti ilmaan qabdanii yoo walitti deebisanii nuuf gaarii jechuudha. Kana malee dhimmi biraa irratti deemtanii nu barbaadanii mucaa akkasii caafitaniif hin jiru jechuudha. Deebitanii ammaas karaa biraatiin nu dhaadatuuf jirtan jechuudha. Firoo akkana maal goonaa maal jettanii dhaadatuuf jirtan. Dhaadachuun faayidaa kan qabdu. Nama yoo isin qabaatan isin daran nama ilaa asitti hin deeman. Maal jechuu keeti ammaas deebitee viidiyoo firoo mataan babbasheessaa mataan cabsaa akkanaa godhaa firoo naafee ramadaan cafeettee firoo naafee kun jechuun tuffiidha. Dhageessifiin maa ibsaa tuffiidha. Sababa jaartii teetii nuti bira dhaabbannee akkana matakkaatti waa godhuunii fi firoo jettee ijaarraa bu'uu fi nama si wajjin deemee ijaarraa baanaa maal jiru itti yaadiin kana. Firoon tochee bareechee firraa dhorkaa jechuudha. Maaliif yoo ta'anii biyya namaa keessa irraa yaa'iin faayidaa kan qabdu jechuuf nuti kan dhaabbannee isin jala bakka yaa'ii hin goonuu jennee malee akka ati yaadde kanatti osoo yaadnee jechuudha nama dhibba takka kana wajjira ofiree abbaa fedhe cafeenaa jechuudha. Maaliif yoo ta'e ati haala kana yaaddee firoo irraa hin kafalaa jettee sii fi saayimne keessaa ati wajjin deemta sanuu jechuudha. Akka fedhanitti yoo haasawaa ta'u waa takka hin fiddan maaliif nama isin yoo qabaatan nama isin caala qabna nuti biyya namaa keessa jirre jechuufi cal jenne namu ni dalagata ni gala. Sani malee deemtee haasoyitee maal jettanii gandarra deemtanii oduu fuutanii boo maal jechuu keessan isin qoy hanqamta akka sammuun teessan isin yaaddi. Boo laa dhibsaa yoo jaalattuu jibbituu haadha mana keetii feetu galfatta feetu dhiifta dhimma kee nunnamu akka nama takkaatti namni dhalaadha namni dhalaa wajjin dhalate. Dhalaarraa dhalatee dhalaa wajjin dhalate sani jechuufi bira dhaabbanne hoggaa akkasii cafeettee jechuun miitee filaashii obaastee karaarratti darbitee deemsan namni qabee namni meeqa jechuudha akkuma geessee maal jee bakka agartee miti bira dhaabbatee maal jee ana qofa nama hedduu garuu anillee wal beenaan yaa kanatti hojii turree jeetiin fuudhee nama bira geessa jee sanbooda namni bira giseen geessu
ni beekta haala jireenyaas keessa abbaan fedhee jechuudha namni firras hin kaa'u hin danda'u. Namni abbaan fedhe mana taa'ii akkana taa'ii nyaadhu hin jiru. Sadii fi nama agartee miti Ramadaan ganda isaanii obboliiti walitti dhiyaatan jechuudha. Isa bira geessinee achitti waan isin barbaadu godhu jirraaf yoo akka nama takkaatti jechuudha. Nyaataa fi maal akkuma deddeebisu jira. Ati kana hundi irraanfattee ammaan tana kajeemtee sa'aatii wajjin haasuyitee jechuudha. Firoo mataa basheessinaa maal jettu? Dhimma faayidaatti achitti jechuudha. Dhimma faayidaatti achitti kootuutii na barbaadu yoo na barbaadu feetee dhimma faayidaa achitti na barbaadu kootu dhageessee abbaan fedhe namni ol sodaatu hin jiru. Si miti ibsaa dhageessee ani kafari mataa ati sibiilaa bananii firoo mataa cabsaa itanii sibiisaa deemtan san agartee miti na barbaadan san mataa miti bakka fedhe yoo jechuun na dandeessan lubbuu kiyya baasaa ittiin gaafatan ta'e dhageessanii ani immoo san caalaa godhee isinirraa niin kafaloon fadhe dhimma faayidaa keessaa ani jechuudha waatin qabu akka nama takkaatti naaf Ramadaan numa dhaabbannaa bakka waan danda'amu ni goonaaf jechuufi malee kan isin deemtanii viidiyoo gartanii miti cafeexanii viidiyoo irraa martanii mucaa akkasitti ifa agarsiisuudha maali ifa akka baduudhaas jechuu barsan nama maaliin namarra jirtanii isin nama cafeexanii jechuudha. Onu akkana goonee firootu nu hafe jechuun keessan tuffiidha. Tuffiidha hedduu takka bakka agartee miti hunda inni garuutu ani sodaa miti. Haadha mana keetii jechuufi malee sodaa wanni biraa takka na keessa hin jirtu dhageesse firraan si dhorkatu jechuun biriicheesiif saaduun saniifuu ammaan tan jechuudha viidiyoo ati deemtee akkana firoo mataan cabsaa maal jettee martee haasuutu karaas agartee miti ani mataa si cabsuu miti si daakee akka dorfaatiin deemne siin godha ilmoo tiyyanaa kan faayidaan jettee maal ilmoo jaraaftee cabeetee ala gabbaasuun xiqqishoollee sitti ulfaatu haadha mana keetiitii bara akka beekne ta'ullee jechuudha dureen namni tokko abbaan fedhe wanni lola garuutu walitti ni araarame jechuun maaliifi kana jechuun hanqata akka muufannaan isin jidduu kutuu lolli san mana bakka ani jiraame aara buufattanii jenneeti usnee turanti ilmoo san bifattee ittiin dhiifte wannummaan ammaas faayidaa cafeexee jechuudha san haadha mana keetiitti ammaas mucaa cafeexee Ramadaan firoon barbaadaa jettu kun maal tuffii maaliin naa qabdan isin qoy mee hordoftoota kabajamtoota keenya viidiyoo inni firoo akkanatti mataa cafaqaa das jettanii hedduu takka jettanii garuutu maali beektaa ibsaa sodaa miti kabajaadhaa hedduu takka namni ol kabajaa sa'aat kana jala fuutiin deemin dhiifamaa wajjin maaliif yoo jettee sigaa isaanii fursaa yoo argatee jechuudha nama takka waa godhee sirra deebisuu deema malee nama if dandee miti kuni nama if dandeeniif jala deemu dhageesse nama if dandee kirtee miti saniin if jala deemi malee dama akkasa akkana faa footoo agartee miti kanaan jala deemtee firoodhaa akkana goonaa maal jettanii habba takkanaa siin dhugaan siimaati firoon sodaatee saniin qabu abbaa fedhe sodaatu garuutu haasuun faayidaa takka hin qabdu innaa duba maali yoo jettee siifin dhufaan bakka ati siifin dhufa isaa rakkoon qabu nuti ta'ee ibsaatu nu dhibe malee teetii miti tochee bareejeetiin sirraa qaban yoo fide atilleen garuu haasee akka feetetti. Taakkasitti hordoftoota bakka kabajamtoota keenya mee viidiyoo isaan akkana jaanii barantaan ani hojiiniin isin garsaa jechuudha. Hojiidhaan bira dhaqee irraa mareetiin ibsaa yookaan sa'aat kana akka inni Ramadaan godhan kana daran godhee irraa maree isin agarsiise jedhana lameen hin dhaqe. Taakkasitti jechuudha. Akka viidiyoo biraatiin wal deebinu nafaan turaa isin ani mordofaan isin jaa sa'aat qabee ibsaa natti ulfaatu qishoo sa'aat immoo qabee irraa kafadhee yooniin hanqa mucaan ni cafaqe daran cafaqeen garsiisne agaruuf tisanii taakkasitti hanqa viidiyoo biraatiin wal deebinu nagaan turan isin.